Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti warroonni amantii biroo hordoftanis ashamaa harka fuula isiniin jenneerra baga jiraattan hundi keessanuu baga jiraanne har'a wantoota lama jajjaboo isinii qabadhee dhufeen jira. Wantoonni isinis maali? Tokkoffaan rakkina baatii irraa warroota himatan warroota baatiriin keessan dafee amma ammatti isin jalaa dhumu akkamitti furmaata isaa argannaa fi kanneen biroo kana fakkaata isinii qabadhee dhufeen jira. Kalammataa immoo warroota bilbilli keenya kontirool ta'a jettanii karaa garaagaraatiin itti rakkachaa jirtan guutumaan guutuutti bilbila keessan hayyama keessanii ala wanni tokko akka hin dalagne godhuu akka dandeessan karaa salphaan isin garsiisa. Ka jalqabaa akkamitti akka bilbila keenya keessaa waan kontirool godhu bilbila keenya akkamitti ofirraa hidhuu dandeenya guutumaa guutuu ka jedhu kinoo amma waan kana argaa jirtanii wanni kun suuqa pilaastoor keessaati odeessa kun siiting keessaa bahamaa jecha waan kana argaa jirtanii jedhee yaada waan kana jechaadha. Karaa siiting keessa argannaa siiting keessa senne kallattumaanii siiting keessa hoggaa senne warroonni jalqaba wanni kun hin buune kun warroonni bilbila keessan amma dura bilbila kana hin buufanne as keessa seentan jecha as keessa hoggaa seentan bakka sooftiweer dhukaan irratti bakka kanarratti cuqaastanii jechaadha. Bakka kanarratti cuqaastanii bakka lakkoobsaa kanarratti bakka kanarratti yeroo torbaaf wal dura duuba cuqaastanii jecha quba keessanii wal dura duuba kana cuqaastanii sinii baasaa jecha ani amma waan hin baafadha jiruufu kallattumaan achi keessa sin galcha as keessa galtanii ol buttanii bakka kana bakka kana as seentan asirra cuqaastanii jecha asirra hoggaa cuqaastan kinoo bakkichoo asitti sinii bahaa jecha gara gadii kanatti ani amma banaa kaaheen jira yoon cufe amma achirraa ni bahaa jechaadha banaan kaahee jecha. Erga isa banaa keessanii maal gootaniin bakki isatti hojiirra oolchisan asi fakkeenyaaf amma waan kana asitti kaameraaleen dalaguu sagalee viidiyoo wantoonni garaagaraa bilbila keessan irratti abbaan fedhe dhufee kontirool sin godhee karaa garaagaraatiin sin to'achuu hin danda'u jechaadha. Erga isa cufnaan immoo wanni hundi ni dalagaa jechaadha. Ka tokkoffaa kana ka lammaffaa rakkina baatirii warroota himataniif koodii kana sirriitti sammuutti qabadhaa sin jedha. Koodiin kun urjii najmaa yookaan murabba'aa gootanii duwwaa 228 murabba'aa gootan ergasii akkasii kallattii isinii fida. Wanni baruu qabdan ifaan keessan parsantii 15 ta'uu qaba. Parsantii 15 gadi ta'uu qaba. Sanii ol ta'uu qabu. Erga bakka kana isinii baasee bakka kana tuqxan bakka mallattoo diimaa isinii fide kan mallattoo diimaan ergaa cuqaasan bilbilli keessan kallattumaan cufataa jecha ani immoo waraabee jiruufu tuquun naaf hin danda'amu jechaadha. Ni cufatee sekoondii muraasa booda ni banata. Maal gootanii bilbila keessan kallattumaan caamsitanii haga bilbilli keessan full jedhutti bilbila keessan ifaarraa hin tuqxan jecha. Akkasumatti kallattiidhumaan bilbilli keessan akka baatirii haaraa sanatti isinii deebi'aa furmaata isaanii argattan jedhee yaada. Itti fayyadamaa galatoomaa laayik sheer subskiraayib gochuun dagatinaa. Wanni irra deebisaniidha immoo warroota viidiyoon gadhiisirraa itti fayyadamuu dhabdan wanni itti fayyadamuu qabda yeroo namni viidiyoo barnootaa isinii gadhiisu viidiyoo sallaaltanii fi bilbila keessa sirreeffachuu qabdanii kan isin jedhu dhaamsa kiyya akkamitti akka sirreeffachuu dandeessanis yoo isiniin galle nagaafadhaa komentii jala deebii eega dandeessin deebisa.